Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Garuu dursee qulqullina sagalee kootiitiif dhiifama isin gaafadhaa kallattimaan gara mata duree oduu yeroo dabru oduun jalqaba. Tajaajilli geejjiba konkolaataa Finfinnee irraa gara biyya ollaa Keeniyaa Naayiroobiitti kallattiidhaan akkasumas Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Finfinnee kan taasifamu jalqabamee jira jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa isiniin kenna. Oduun itti aanu sirni gibira Itoophiyaa humna lammiileetii ol ta'uudhaan dhiibbaa guddaa lammiilee irratti rakkabsiisaa kan jiru akka ta'e IMF beeksisee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun inni itti aanu uummanni Shawaa Kibba Lixaa balaa lolaatiin qe'ee isaarraa buqqa'e gargaarsa kan barbaadu akka ta'ee fi qaamonni dhimmi ilaallatuu fi uummanni bal'aan gargaarsa barbaachisaa ta'e taasisuun bira akka dhaabbatan waamichi taasifamee jira. Oduun itti aanu mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqni bal'aan hawaasa Oromoo biraa itti ka'ee jira. Qeeqni ka'es daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye mirga uummata isaa eeguu hin dandeenye jechuudhaan qeeqaa fi komiin bal'aan uummata biraa itti ka'ee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa kan jiru akka ta'e beeksisee jira. Guutuu oduu qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin kan turan Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu kunooti. Oduun kun oduu simbirtuudha. Tajaajilli geejjibaa Finfinnee irraa gara magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii kallattiidhaan eegalee jira jedhamee jira. Imaltoota konkolaataan imalaniif tajaajilli geejjibaa magaalaa guddoo biyya ollaa teenyaa Keeniyaa Naayiroobii irraa gara Finfinneetti fi Finfinnee irraa gara Naayiroobii taasifamu kan jalqabe akka ta'e beekamee jira. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa Abisiiniyaa Lagzaarii jedhamu akka beeksisetti imalli kun kallattiidhaan Finfinnee irraa gara Naayiroobii, Naayiroobii irraa gara Finfinnee kan taasifamu akka ta'e yoo ibsu gatiin imalaaf kaffalamu dhaqaagala birrii Itoophiyaa 16,000 akka ta'e ibsamee jira. Oduun itti aanu sirni gibira Itoophiyaa humna lammiileetii ol ta'uudhaan lammiilee irratti dhiibbaa guddaa dhaqqabsiisaa jira jedha IMF. IMF akka jedhetti ba'aan gibiraa ol aanaa ta'uu irraa kan ka'e namoota hojii idilee keessaa dhiibaa jira jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas sirni gibira Itoophiyaa keessumattuu taaksii ol aanan kaffaltoota gibiraa galii gadi aanaa qaban irratti fe'amuudhaan namoota gara damee idileetti akka hin seenne abdii kutachiisaa jira jechuudhaan ibsee jira. Kunis dabaree isaatiin galii gibiraa misoomaaf argamu hir'isee jira jedhee jira. Gara biraatiin immoo Itoophiyaan sassaabbii gibira isii biyyoota Saharaa gadii biroo waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu gadi aanaadha jedhee jira. Galiin gibiraa galii fi bu'aa irraa argamus laafadha jedhee jira. Akka gabaasa IMF'tti Itoophiyaan sirna gibira isii bu'aa qabeessa ta'een yoo ka fooyyessitu ta'e oomisha waliigalaa biyyattii keessaa GDP hanga parsantii 17 ol kaasuu kan danda'u yoo ta'u yeroo ammaa garuu parsantii 8 qofa walitti qabaa jirti jedhee jira. Kunis qaawwa guddaa galii walitti qabuu fi baasii irratti mul'ataa jiru kan ta'es akka ta'e ibsee jira. Oduun itti aanu kibba lixa shaggaritti uummanni balaa lolaatiin buqqa'e gargaarsa hatattamaa barbaada jedhamee jira. Kibba lixa shaggaritti laayinii hawaas guutee jiguudhaan balaa lolaa dhaqqabsiisan uummanni 5,000 ol ta'u kan buqqa'e akka ta'ee fi lafti hektaara 1,000 lakkaa'amu kan manca'e akka ta'e beekamee jira. Magaalota akka Asgorii fi Tajii dabalatee gandoonni hedduun yookaan gandoonni baadiyyaa hedduun bishaan laga Awaash irraa jigeen kan liqinfaman yoo ta'u miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun beekamee jira. Walumaa galatti manneen jireenya uummataa hedduu, waajjiraalee mootummaa, dhaabbilee amantaa, iddoowwan daldalaa, oomishni qonnaa hedduun kan manca'an yoo ta'u uummanni bal'aan waan tokkollee osoo harkatti hin qabatin lubbuu ofii qofa kan baafatee fi yeroo ammaa kanatti haala mijataa irra osoo hin taane rakkoo bal'aa keessa kan jiran akka ta'e odeeffannoon bulchiinsota kibba lixa shaggar irra baate ibsitee jirti. Uummata bal'aa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilame kana yeroo ammaa kana qaamni bira dhaabbate kan hin jirree fi gargaarsi isaaf taasifamuu qabus kan isaaf hin taasifamin akka ta'e ibsuudhaan uummanni bal'aan qaamonni dhimmi ilaalu uummata kana bira dhaabbatuun gargaarsa barbaachisaa ta'e taasisuun akkasumas beela fi dhukkuboota garaagaraatiif osoo hin saaxilamne tumsi akka taasifamuuf waamichi taasifameefii jira. Bira dhaabbadhaa jennee jirra.
Oduun itti aanu uummanni Oromootii fi akkasumas hawaasni bal'aan Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa irratti qeeqa bal'aa fi komii bal'aa kaasee jira. Haala wal fakkaatuun komiin bal'aan hawaasa bal'aa bira ka'e mootummaan naannoo Oromiyaa daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye. Mirga uummata Oromoo eeguu hin dandeenye. Mootummoonni naannolee biyyattii hundi daangaa isaanii kabachiifatanii mirga uummata isaanii eeganii fi naannoo fi uummata isaaniitiif kabaja yoo laatan kan naannoo Oromiyaa faallaa kanaati jedhanii jiru. Naannolee biroo irratti akkuma guutuu biyyattiitti weerarrii fi babal'ifannaan lafaa irratti taasifame hin jiru. Naannoleen xixiqqoon hundi daangaa ofii kabachiisanii uummata ofiitiif kabaja kennanii jiraataa jiru. Naannoo Oromiyaa irratti immoo haala adda ta'een waggoottan torban dabran kallattii hundaan weeraraa fi babal'ifannaan lafaa irratti taasifamee jira. Hidhattoonni mootummoota naannoleetiin deeggaraman daangaa Oromiyaa ceeruudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwatuun lubbuu namoota hedduu galaafatanii jiru. Qabeenya hedduu mancaasanii jiru. Haalli kun ammas itti fufee jira. Naannoo Oromiyaatii fi Sidaamaa walitti buusuun tibba kana lubbuun namaa galaafatamee jira. Uummata yeroo dheeraaf wal kabajee waliin jiraate shiraan kan walitti buusan akka ta'e hawaasa bal'aa bira komiin ka'e. Haaluma wal fakkaatuun baha Oromiyaattis haleellaa hidhattoonni daangaa ce'uudhaan namoota nagaa irratti raawwatanii lubbuu namaa galaafatame kan madaa'es jira. Kuni hundi kan ta'aa jiru naannoo Oromiyaa qofarratti. Naannoleen biroo immoo rakkoo kana hin qabane. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummata isaa mirga isaa eeguuf hin dandeenye daangaa naannoo Oromiyaa kabachiisuu hin dandeenye rakkoon isaa maali jechuudhaan hedduun kan gaafataa jiran. Dhumarratti yaada nuu kennameen mootummaan naannoo Oromiyaa cal'isa filachuu irra rakkoo jiru cal'isee ilaaluu irra dubbatee furmaata kaa'u akka qabuu fi ammas miidhaa uummata isaa irratti dhaqqabaa jiruu fi weeraraa fi babal'ifannaa daangaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru akka dhaabuu qabu waamicha taasisanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha uummata bal'aa siin gennee jirra. Kun akkuma jirutti ta'ee har'as kibba Oromiyaa godina Booranaatti mormiin labsii mootummaa naannoo Somaalee kan lafa Oromiyaa aanota 14 fi magaalota hedduu of jala galchuu irratti labse mormuudhaan itti fufee jira. Godina Booranaa Areeroo Goorootti uummanni hiriira bahuudhaan caaseffama haaraa naannoo Somaalee kan lafoota naannoo Oromiyaa of jala oolchuun labsii irratti labse mormuudhaan hiriira mormii gaggeessanii oolanii jiru. Mootummaan federaalaatii fi kan naannoo Oromiyaallee cal'isa filatanii jiru. Cal'isni kun immoo uummatatti gaafii ta'ee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru. Akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo gagabbataa argataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa Gujii lixatti guyyaa kaleessaa irraa eegalee hanga har'aatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu immoo kan madeesse akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baate ibsitee jirti. Gujii lixaa aanaa galaanaatti guyyaa kaleessa haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate hedduu hojiin ala taasisee jira. Har'as haaluma kanaan humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan baate yookaan bobbaate irratti haleellaa raawwateen hedduu hojiin ala akka taasisee fi akkasumas injifannoo boonsaa kan irratti argate akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiru meeshaalee waraanaa hedduus kan irraa hiikate akka ta'e beekamee jira yookaan odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti kan raawwatee fi injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Akkasumas giddugala Oromiyaa lixa Shaggarii fi bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatu kan itti fufee akka ta'e odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa nugaan ibsanii jiru. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiruunis meeshaalee waraanaa hedduus hiikkataa kan jiru akka ta'e waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yaa'ii biyyoota hulaa galaanaa hin qabne irratti xiyyeeffate Tarkaamistaanitti taa'aa jira. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Guteeres yaada yaa'ii kanarratti kenneen biyyoota hulaa galaanaa hin qabne duubatti dhiibuun hin barbaachisu jedhee jira. Akkasumas yaa'ii sadaffaa yaa'ii biyyoota hulaa galaanaa hin qabne magaalaa Tarkaamistaan Awaazaatti gaggeeffamaa jiru kanarratti biyyoota hulaa galaanaa hin qabne irratti dhiibbaan cimaan gahaa jira jechuudhaan ibsee jira. Akkasumas rakkoo kana waloodhaan furuun akka barbaachisu kan akeeke Guteeres biyyoonni hulaa galaanaa qaban biyyoota hulaa galaanaa hin qabne waliidhaan tumsuun hojjechuu akka barbaachisu ibsee jira. Biyyoonni hulaa galaanaa waan hin qabneef moggatti dhiibamuun hin barbaachisu jedhee jira.
Akkasumas dambiin hirmaannaa sirna daldala biyyoota hulaa galaanaa hin qabne daangessuus fooyya'uu qaba jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee yaa'iin sadaffaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii kunis misooma hunda galeessaa fi waaraa itti fufsiisuuf deeggartoota idil addunyaa beeksisuu irratti kan fuulleffate ta'uu ragaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii irraa argame ni mul'isa jedhamee jira. Oduun itti aanu dhaabbanni hawaa Ameerikaa naasan badhaadhina niikuleeraa ji'a irratti jalqabuuf jedhamee jira. Dhaabbanni hawaa Ameerikaa naasan bara 2030tti ji'a irratti wiirtuu badhaadhina niikuleeraa akka ijaaru beeksisee jira. Karoorri warshaa anniisaa niikuleeraa ji'a irratti ijaaruuf kun qaama karoora yeroo dheeraa Ameerikaan ji'a irratti dhala namaa dhaabbataadhaan akka jiraatu dandeessisuuf qabdu keessaa tokko ta'uu miidiyaaleen gabaasaa jiru. Akkasumas warshaan anniisaa niikuleeraa naasaa ji'a irratti ijaaramu bara 2030tti hojii akka eegalu kan akka jalqabu himamee jira. Akkasumas karoorri naasan ji'a irratti anniisaa itti fufiinsa qabu argachuuf filannoo tokkicha ta'e badhaadhina niikuleeraa ijaaruuf qabu saayintistoota biratti fudhatama argachuu isaa agarsiifameera. Kanaafis naasan dhaabbileen warshaa niikuleeraa kiilowaatii 100 ijaaruuf guyyoota 60 keessatti yaada qabatamaa akka dhiyeessan gaafataa kan jiru akka ta'es himamee jira. Yuunivarsiitii Laankaasteritti saayintistii lafaa fi hawaa kan ta'an Piroofeesar Liinuweel Wiilsan humna niikuleeraa ji'a irratti maddisiisuun abjuu hin yaadamne garuu galma ga'uu danda'uu isaa ibsuudhaan bara 2030tti karoora kana dhugaa'umsuuf baajanni guddaan akka barbaachisu dubbatee jira. Gara biraatiin immoo biyyoonni akka US, Chaayinaa, Raashiyaa, Hindii fi Jaappaan fiigicha isaanii itti fufuudhaan dhala namaa ji'arra kaa'uudhaaf hojjetaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo dursee qulqullina sagaleetiif dhiifama isin gaafachaa qophiin har'aaf qabadde kana hanga ammaa kana hanga dhuma sagantaa kanatti hojii turuu keessaniif galatooma jecha hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwi kenna. Nagatti nu tura.